Hawaasni dirree dhawaa Minisootaa gargaarsa yeroo muddamaa kana hawaasa dadhabaa biraan ga'uudhaaf yookaan immoo lubbuu isaanii dandamachiisuudhaaf saffisaan lubbuu namootaa baraaruuf gargaarsa namarraa guuruu lakkisee waanuma duraan lafaa qabu buusii bara 2019 hawaasni godheen kan kaaznaa isaa keessatti hafeen ijoollee mana hidhaa jirtu gargaaruun aartistootaa fi yataamaa hedduu gargaaraati jira. Harka fuunee gargaarsa keenya itti fufaa hawaasa dirree dhawaa magaalaa Minisootaa irraa akkuma jalqabaa ijoollee mana hidhaa gargaaruu jalqabnetti itti aansuudhaan aartistoota gargaaruu jalqabne ammallee amma karaa laga odaa baadiyyaa teenya magaalaa dirree dhawaa baadiyyaa isitti imalaa jiraati gargaarsa isaaniif godhamus waliin daawwachuudhaaf teenya. Ramadan Mubarakin Sinja Hawaasni dirree dhawaa Minisootaa gargaarsi kun magaalaa qofatti daangeffamee hafuun qabu jechuun gara baadiyyaa fuulleeffachuun fardii ta'uusaa shalaggii keessa galchuun hawaasa keenya kan baadiyyaa yaadatee tumsa yeroo hatattamaa kana hawaasa baadiyyaa kan laga odaa mirgaa jiraatan gargaareeti jira. Ummanni keenya irraa guddeessi rakkataan wanni nu yaachisu yaa jamaa ummataa dhibbeen kun kolleeraadhani daddabarfata biyyi keenya akkamiin ofirraa eeggata caalaan nama keenya baadiyyaa jiraata wal gargaaree kotee haramee galfata waliin horsiifata bitee gurgurata wal malee waan qabu akkam taalaata. يا ربي أبا رحمتا ثم ركجر فرماني جالا خلق محمد نفرقت رحمتا نتيسا achitti argamuudhaan saganticha hordofneeti kan turre sagantaa gargaarsaa kanarratti hirmaachuun gammachuu itti dhagayamte ibsee kan tureessa itti gaafatamaa qindeessa barnootaa kan kilaastara waahel obbo Ahmadiin Mahammad akkana jaaniiti kan turan. Minisota hawaasni dirree dhawaa kan Minisota jiraatan hawaasa keenya iyyeeyyii rakkataa aradaa lagoota mirgaa keessa jiraatu yaadachuu keessaniif baay'ee isin galatoomfanna akkanumatti namni biraallee sirra ilaalachuudhaan hawaasa kana akka deeggaran abdii qabna jechuun sirra ilaale akka waliigalaatti akka aradaa kanaatti nama 20f gargaarsi kenname timira takkaa fi ruuza lukaa 25 kiloogiraama 25 fi timira takka kanaaf baay'ee galatoomaa isin jecha koreen hawaasa Minisota jiraatan koreen hawaasa dirree dhawaa kan Minisota jiraatan Sokofa Masarasan, Dula Kamal, Chaltu Nure, Akaswati Ebo Ahmed, Muhammad Kamale, Najah Rashid, Baye Galatoma Sinjana, Gargarsa Hassan Bejra, Malegana Lakatif, and Abdisi Rakamna, Dura Abdisi Rakamna, was in Kunis, Baye Singleton Fetejra. Bulchaan kilaastara waa'el obbo Suwassan Gamasaaniitiin gargaarsi harka qalleeyyii fi yatiimaaf yeroo jalqabaatiif hawaasni dirree dhawaa Minisootaa godhe kun waan hedduu hamilee nama godhu ta'uudhaaf galata isaaniif qabuus dabalatee gargaarsi kun magaalaa qofa osoo hin taane baadiyyaa irrattis xiyyeeffachuudha qaba jaanii jiran. Yeroo duraatiif ijoolleen dirree dhawaa jiraattonni Minisootaa jiraatan yeroo duraatiif uummata baadiyyaatiif deeggarsa godhuu keessaniif hedduu galatooma baadiyyaan dirree dhawaa lafa xiqqoo waan qabaniif jecha uummanni harka qalleeyyiin baay'inaan jiraata deeggarsa mootummaa kan kennamu ala abbootiin qabeenyaatii fi akkasumatti warreen dhalataa dirree dhawaa ta'an kan biyya alaa jiran magaalaa irratti xiyyeeffannaan isaanii saniif uummata baadiyyaa naannoo dirree dhawaa jiraatan kanaafis akka xiyyeeffannaa kannaniif asumaan dhaamsa dabarsuun barbaada galatooma. Ummanni keenya irraa guddeessi rakkataan wanni nu yaachisu yaa jamaa ummataa dhibbeen kun kolleeraadhani daddabarfata biyyi keenya akkamiin ofirraa eeggata caalaan nama keenya baadiyyaa jiraata wal gargaaree kotee haramee galfata waliin horsiifata bitee gurgurata wal malee waan qabu akkam taalaata. يا ربي أبا رحمتا ثم ركجر فرماني جالا خلق محمد نفرقت رحمتاني يا شادم شادم روبا جاني واني اسم غرغار سنو كندتان واني كيلو ديتا مشار روسا كيلو ديتا مشار نيفي روسا كيلو سواني كيلو سيتا كيلو ساتي تميرا تكاجي فرنده أكجبا غلطو باسنين جن
biyya keessa kan jirsan illee nagaa isinitti haa ta'u fayyaa bareeddu isin aakan isin jenna. Ijoollee teenya Dirreedaadhaa jefa fayyaatti ta'e akkasitti urmii barakaa qabduris xiyyoo wajjin isin aakan isin jenna. Kan Kiyaamat Abdallaa Damooti abbaa gandaati itti gaafatamaa abbaa gandaati. Gargaarsi isin uummata keenyaaf nu kennitan nama 20 nu ga'ee jira. Ijoolleen teenya Dirreedhaa Minisootaa jiraattan ammallee galatoomaa isin jenna. Ammallee fuulduraafis gargaarsa kana uummanni keenya akka jiraatu itti fufuu isinis fayyaatti isinitti haa ta'u galatoomaa isin jenna. Maqaan kiyya Fuwaad Jamaal Nuuruu jedhama. Hojii gaggeessaa Araddaa Lagodaa Magaati. Gargaarsi obboleeyyan keenya kutaa magaalaa Minisootaa irraa nu godhan nu qaqqabee kunoo gargaaramaa biraan geenye jirra. Galatoomaa haaluma kanaan itti fufaa namni biraallee dhaamsa. Ummanni keenya irraa guddeessi rakkataan wanni nu yaachisu yaa jamaa uummataa dhibbeen kun kolleeraadhaan daddabarfata biyyi keenya akkamiin ofirraa eeggata caalaan nama keenya baadiyyaa jiraata wal gargaaree kotee haramee galfata waliin horsiifata bitee gurgurata wal malee waan qabu akkam taalaata. يا ربي أبا رحمته ثم ركجر فرماني جعل خلق محمد نفرقت رحمتاني يا عبد الرحمن بيتسا لغودا مرغاتي يولت نيمو وان كلاسا وان يرانو ارغيتيم كلاسا لين اكستي وجينتي فيدي نولين اكستي تقبلوا كينياف نوتيلين كنو ارا اسرتي تقبلي جيرا si warri shoota jirullee ijoolleen teenya ta'u Oromoodhaa galatoomaadha isinna ammallee galatoomaadha kan ilmumaan Oromoo achi bahee nu akkanatti waan akkanaa nu erguu eegale galatoomaadha ammallee wal jaadachiisaadha nullee kajiru achi jirtanillee nu yaadachiisaadha isinillee nu yaadadhaadha nullee isin irraanfannuu galatoomaadha. Miidhaan hawaasa keenyaa miidhaa keenya waan ta'eef isaan cinaa dhaabbachuudhaaf wanti nu daangeessu tokkolleen hin jiru. Baadiyyaa malee magaalaan hin bareedduun dhaamsa hawaasa Dirreedhaa Minisootaati. Miidhaan hawaasa keenyaa miidhaa teenya baadiyyaa teenya haa gargaarru. Yoo baadiyyaan hin jiraanne magaalaan jiraachuu hin dandeessu. Kanaaf tumsi nuti goonu gargaarsi nuti goonu baadiyyattis achi babal'achuu qaba. kun gahee nu hundarraa hoo eegamu jabaadhaa warra baranaa warra bara fayyaa khabara hedduu jiraatu rabbi nu haa godhu. Ramadan Mubarak khabarana khabara hedduu.